مراسلة التلفزيون العربي إن نشطاء إسرائيليين يمنعون عشرات الشاحنات من مغادرة. نشرت كتائب القسام مشاهد من استهداف قوة للاحتلال تحصلت. الله أكبر ولله الحمد. يا رب أنا كنت أدفن. ونشرت كتائب القسام مشاهد من استهداف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل وافق على الاتفاق المطروح على الطاولة وقال إن ننوه قد غزة في 3 حروب متتاليات. هل بكى هؤلاء؟ لا والله. Camsa-29 sagalee mujaahidoota Kamisaa galgala kamultan kabajamtoota hordoftoota keenya dabbii guyyaa afuriitiin booda walitti deebineetii jira. Chaanalii keenya subscribe godhuun kanneen haarotaatan nutti dabalama akkasumas like gochuun mallattoo habbugduu qubaasan tuqa. Sanduuqa keessatti yaada qabdan Free Palestine Noor jechuun dursa sagalee mujaahidoota odeeffannoo waayitamaa ba'aa gidduu galeessa kan Kamisa galgala qabannee dhiyaannee jirra. Ijoo isaaniitiin hangafna. Brigadiin Alaksaa tarkaanfii kaleessaa fi har'aa fofiinsaan fudhateen qondaala waraanaa Brigadiin Ashkelon dabalatee loltoonni Israa'el 9 ajjeefamuu Tel Aviv amanuun haleellaan walakkeessa kutaawwan Gaazaa Beetul Ahayaa Sariyaal Quds Beetul Ahanon irratti fudhatame har'aa kibba kaaniin irratti fudhatame Filisxeemota 48 ajjeesu ministeerri fayyaa Gaazaa ibsee jira. Kaampiin obboleessi Hitler Benjamin Netanyahuun Gaazaa irratti labsee fi waraanni lafoo kallattiiwwan 4 Gaazaa marsee saffisaan akka ba'u murtii gamtaa Awurooppaa fi kan mootummoota gamtoomanii diduun wal qabsiise. Qondaaltonni gurguddoon mana murtii idila addunyaa murtiiwwan cimaa Israa'el irratti jabaa jedhame fudhachuun dhagahame jira. Bezalel Simotrich Itamir Ben Gabir keessattuu guyyoota 2 salaata masjidul Alaqsaa daankutuun heera waliigalteewwan keessattuu daangaa masjidul Alaqsaa cabsanii akkan seenne mootummaan Israa'el Filisxeemota wajjin mallatteesse. Baay'imannaa dursaa Joordaanii fi Tarkiyyeen ammoo lella mootummaa gara jabeessaa Tsiyonotaa fi faashistii Hitler Benjamin Netanyahu kutaa Gaazaa Jabaliyaa Beetul Ahayaa faanoon akkasumas Talalwaaf Alzeytuun kibbara farratti fudhatame yakka suukaneessaa seenaa addunyaa keessatti hin argamne akka ta'e wayita beeksanii fi keessattuu tarkaanfiin jarmiyaa mootummoota gamtoomanii fi bulchiinsi Doonaald Tiraamp harka laaffisuun Benjamin Netanyahu akeekkachiisaa qofaa kun yakka itti yaadame jechuun himachuun dhagame. Ambaasaddariin Filisxeemota damee mootummoota gamtoomanii Riyaad Mansuurii gabaasni na dhaqqabe akkuma isin dhageettan jechuun imimmaan qabachuu dadhabuun yeroo teessoo Minjaala rukutanii shororkaa guddaa miseensota maadhee mana marii mootummoota gamtoomanitti wayita uume ture. Haleellaan jechootaaf akkasumas dadarqaawwan Gaazaa keessattiif gochisuu kaneessaa raawwatamu ambaasaaddarii Israa'el damee mootummoota irratti ni dhaabsiftamoon dhaabsiftu kan jedhutu irratti wal faraqe jedha Associated Press. Waraana Gaazaa irratti raawwatamaa jiru duula cancala Geediyoon Chaaret jechuun bulchaan Tsiyonotaa Hitler lallabe kana ammoo har'a manni murtii tarkaanfii jalqabaa jedhameef Israa'el mana maree miseensota mootummoota gamtoomanirraa daangeessu baase jedha Al Arabii TV fi Al Jazeeraa irraa gabaasa dhageettu. Abbaan aangoo olaanaa Riippaabilikii Islaamaa Iraan Ayatullah Sayyid Ali Al-Khamenei erga dheekkamanii fi dandeettii qaban kaminuu gara Iraan dhufuu hin danda'an jechuun affeerraan kaleessa qabaa ganna dhiisaa Benjamin Netanyahu halkan edaa fudhachuu dhabuun Iraan irratti miidiyaaleen idila addunyaa dubbiin jabduun akka jirtu raaguu irratti argaman jedha Axios miidiyaan Raashiyaadha. Xiyyaarri teekinooloojiidhaan jeettiiwwan Ameerikaa caala jedhame kan Raashiyaa Suusartii 5 jedhamuun beekamuu fi xiyyaarota Israa'el harkaa qaban hundumaa irra aane odoni qilleensaa keessatti dhidhimsuu danda'uuf adeemsa raadaarii keessatti Suukoy Plant jedhamuun beekamu gama Iraanitti balallii taasisuun dhagame. Iraan gama biraatiin ji'a darbe keessa ture Su-57 jedhamuun kan beekamu mootii xiyyaarota Raashiyaa keessaa kan argatte. Har'ammoo xiyyaarota balallii kana gara Taariinitti taasisanii
ODUU 95 jedhamuun baadhattoo niikilerii Mooskoodha akka qabutu himamaatii jira. Tarkaanfiiwwan manni murtii idil addunyaa ICJ'n qondaaltota dabalataa Israa'el irratti xalayaa baaseef murtii mana marii mootummoota gamtoomaniif gamtaa Awurooppaa faallaa walitti deebi'uu bulchiinsa Benjamin Netanyaahuu fi Doonaald Tiraamp miidiyaaleen dhadhawwisuu irratti argamanii fi Vladimir Zelenskiin tarkaanfii Mooskoon fudhatte miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu addunyaatti lallaban kan jedhanii fi waraana bahaa gidduu galeessa haleellaan barii har'aa hawtiin Beengoriyoo irratti fudhate tarkaanfii ganaa kanaan booda kallattii akeekuu ta'uu Abdul Malik Badraddiin Alawutti beeksisanii jiranii kun caayaan sagalee mujaahidoota irra deebuudhaan baganagaan nu eegdan jechuun madda miidiyaalee idil addunyaa Arabii TV, Al Jazeera, Hindustan Times, Times of India, New York Times, Washington Post, Irna International, Tasnim Al-Madi, Times of Israel wabeeffannee gurraan isin geenya. Maxumura sagantaa keenyaatti sududa odeeffannoo keenya akka dhageeffattaniif balballoomii miidiyaalee kana isin affeerree itti dhiyaadha. التلفزيون العربي إن نشطاء إسرائيليين يمنعون عشرات الشاحنات من مغادرة ميناء أسدود باتجاه إسرائيلي على قطاع غزة اليوم، وأظهرت صور حصلت عليها الجزيرة في قطاع غزة أن الجميع بلا استثناء مستهدف في القطاع. These are these children. يا رب أنا كنت أدفن. I have grandchildren. Sadariin Filisxeemota damee mootummoota gamtoomanii Riyaad Mansuuriidha. Ani daa'imman qaba, daa'imman koojaan arguu dadhabee kan ilaalaa jirtan jechuun akkuma ambaasaaddariin Aljeeriyaadha. Isaan kunniin daa'imman tokko tokkoon barbaadamanii adamsaa jiran jedha. West Bank irraa odeeffannoo keessattuu Associated Press fi Report Washington Post Ameerikaanota isaanumaan saaxile adeemsi keessattuu manneen diigaa fi daa'imman wajjin dubartoota dhaltes dirretti baasanii gamoo isaanii iskaabaatarii teekinooloojii maashinii ammayyaatiin irratti diiguudha. Dheekkamsa gurguddaa wayita kaasee fi himimmaan miira keessa nama galchuu ambaasaaddara Filisxeemotaa kun duula gurguddaa Israa'el irratti banutti akka argamutu himama. Ministeerri damee alaa Raashiyaa Sargeen Laavroon kanaan booda dhiiga cimaatu jigu jira. Walakkeessa Gaazaarraa waraana isii saffisaan akka baastu jechuun mana marii mootummoota gamtoomanii wayitaa akeekkachiisan ture. Haleellaa kaleessaa fi har'a fufiinsaan fudhatteen yoo diqqaate Filisxeemota qulqulluu 94 ol daa'immaniif dubartoota kan ta'e haleellaan kaleessaa fi har'a duucha misaa'ilota gurguddoof rokkeettii seera idil addunyaatiin dhoggamaniin Beeytul Ahyaa Jabbaaliyaa akkasumas Kaaneenusii fi Raafaataal alal waarlatti bulchiinsi Tsiyoonotaaf Hitler bineensi ilma namaa dhiiga dhuguu irratti argamu fudhateen kanneen 48 ol duuf 400 ol madaa'uu gabaasichi ni eera. Haleellaa duucha manneen hidhaatii Filisxeemota baasanii rashanuutis odeeffannoo Amnesty International fi Human Rights argate. Akeekkachiisa isa dhumaa keessattuu manni marii mootummoota gamtoomanii sagaleewwan caalmaa Ameerikaa, Hangarii fi Israa'el irratti balaa buusuun dhagame. Ergamaan addaa Steve Witkoff kan bulchiinsa Doonaald Tiraamp afa qallaxxee ta'uu ambaasaaddariin Paakistaanii fi Sargeen Laavroon ifatti dubbatan. إطلاق النار. أعتقد أننا اقتربنا من نشرت كتائب القسام مشاهد من استهداف قوة للاحتلال تحصلت داخل أحد المنازل ودبابة الله أكبر ولله الحمد. ويتكوف وأنها تنتظر الرد النهائي عليه. وافق على الاتفاق المطروح على الطاولة وقال إن ينوه إلى العرب كل حكام العرب انتفضوا ليجمعوا التبرعات لإصلاح هذه الكدرانية. سبحان الله. ذكرت كتائب القسام مشاهد من استهداف قوة للاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل ودبابة مركب. الله أكبر ولله الحمد.
برجدين ألكسا كتا بيت الآية جبليا فيها كسمس كانينوس كيبات تركام في جمو فرچون دغامي لولتوني سكنتين ساف كالتي وان بيت الآية تي بوبان هارون الواي هيراد شالوم قندالا أجاجا رجمنتي دبافريف جاتا مفا دبلتي سغلا جيفمود كان تل أبيب بيك سيفتم منشرون كيسامات ديما سنگ غازا غدي سوتي ولي غلتين أمان غيوتا جاتا مف نتاسي فما جرمس غفچوا كان أولي مما تجرم رقمان بلچين سدونان ترامپ ستيف ويت كوفتر كان في مسجد الأقصى رتريبچا mata salata jirurratti taasifame kun al seerummaaf yakka jedhanii abaaranis ilmaan bofa ta'uu isaanii murteewwan tarkaanfii gamtaa Awuroopaaf jaarmiyaa mootummoota gamtoomanii qoqqobbii addaa Israa'eliif qarqabuu deeman Ameerikaan mormuun taphni kubbaa dubbitti dhimma Gaazaaf egereen Filisxeemota bulchiinsa Jee Tiraampiin harkaa akka jirtu xiinxaltoonni dubbachuu irratti argaman. Manni murtii idila addunyaa qondaaltota Israa'el Yo'aab Gaalant Benjamin Netanyahu Hitler dabalatee kanaan dura mana murtiitiin akka adamsamanii qaban qajeelfama baasuun erga gamtaan Awurooppaa keessattuu maadheen miseensota ICJ bainaan ta'uun wal qabsiisee kaleessa labsiin guddaan ministeerota akraarii gamtaan Awurooppaaf ministeeronni muummee Kaanaadaa akkasumas UK fi pirezidaantiin France Emmanuel Macron dabalateen qoqqobbii addaa Bezalil Simotrichiif Itamir Ben-Gavir rakkaaniin abbaan alangaa mana murtii idila addunyaa ICJ Karim Khan tarkaanfiin saffisaa qondaaltota keessattuu adeemsa mirga namoomaaf walqixxummaa amantii dhiittaa amantii irratti wabeeffachuun waraana amantii kaasuu barbaadan ministeera faayinaansii Israa'el Bezalil Simotrichiif ministeera intelijensiif nageenya Itamir Ben-Gavir irratti xalayaan hidhaa har'a bahuun Tel Aviivin dheekkamsiisa jedha Newsweekiif Reuters akka gabaasanitti haleellaan duuchaan Gaazaa irratti raawwatamaa jiru saffisaan yookaan hin dhaabbanne taate guutummaan mana murtii idila addunyaa tarkaanfiiwwan heerota haquuf galmeessii miseensummaa maadhee mana murtiif akkasumas mana marii waliigala mootummoota gamtoomanii irratti aangoo qabu gara hojiitti seena jechuun yeroo xumuraa yoo akeekkachiisan waliigalteewwan abbootii seeraa mana murtii idila addunyaa ICJ jidduu hagoon ture qaawni kun hundi cufamuu gara tarkaanfitti qondaaltonni pirezidaantonni mana murtii idila addunyaa 8 ammoo irratti mallatteessuun hedduu akka ulfaatu kan xiinxaltoonni miidiyaalee idila addunyaa gabaasanii deeggarsa namoomaa xiyyaarota Ameerikaa biyyoonni adda addaa taasisaniif kuusa deeggarsa namoomaaf argama kallattiiwwan isaa hundarratti rasaasa banuun daa'imman Filisxeemota wayitadhuman viidiyoon agarsiisuuf qondaaltota West Bankitti argaman kanneen bulchiinsa Faataa yookiin pirezidaanti Mahmuud Abbaas jalatti bulan adamsuu eegaluun isaanii kaayyoon Israa'elotaa fi Yahudotaa saamicha dachii Filisxeemotaaf Filisxeem duguuguu akka taate ambaasaaddariin mootummoota gamtoomanii kan Aljeeriyaa ifatti dubbatan. Gama biraatiin tarkaanfiin masgidul Alaqsaa irratti guyyoota sadiif salaataa dhogguun Yahudonnii fi Jiwishonni kutaa Gaazaa hunda dhuunfatanii har'a akka itti dhiichisaniif hawwii qabaataa turan. Itamir Ben-Gavir Yahudota hedduu masgidul Alaqsaatti naquudhaan salaata daankutee ifaa masgida keessaas dhaamsuu isaati miidiyaaleen gabaasan. Hakan fidaa ministeerri damee alaa Tarkiyyeedha ibsa kaleessa baaseen dheekkamuuf mootummoota gamtoomaniif Ameerikaatti himatuun Steve Witkoff tarkaanfii kanarraa akka Israa'el of qoqqobduuf waliigalteewwan keessattuu adeemsa olaantummaa to'annaa masjidul Alaqsaa kan fudhatan King Abdullahi Al-Huseenidha bulchaan Joordaanii tarkaanfii ibsaa Tamir Ben-Gavir masjidul Alaqsaan kanaan booda kan Yerusaalemota kan Israa'elotaati jechuun labsuun keessatti dhiichisuun hanga sagalee guddistuu fi kumoota Yahudotaaf saba Samariyaa walitti qabuun akka salaatiin gaggeeffamneef qeeweerarsiisuun wal qabsiise himatni addaatti banamuun dhagahamee jira. أن هذه الحرب ليست بلا نهاية بل لها سنعمل حتى على تقصيرها كما قالوا. توحيد القدس كما يعرف في إسرائيل. يشاهدون في الصورة إتمار بن غفير
وزير الأمن شأن إمكانية إنهاء الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن. وأضاف عمليات استيطانية إسرائيلية تشجع وتنظم عملية اقتحام. سربت إسرائيل إلى أن ما وافقت عليه حركة حماس ليس مقترح ويتكوف. زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسليل سموتريتش في خطاب أمام حشد من اليمين المقيم أقوى في مناصرة الشعب الفلسطيني الذي هو يعاني أشد أعلنته حركة حماس عن أنها تبذل جهودا كبيرة لوقف و مایه صرفکنانه که سیبی‌های سختی خواهد خورد. Haleellaan fufiinsaan ansaaronni Yamanii deeggarsa obboleewwan isaanii mujaahidota Al-Aqsaa Filisxeemotaaf taasisan irratti kan cime biyyi Tsiyoonotaa fi bulchiinsa Hitler Benjamin Netanyahuutiin hoogganamtu kaleessa haleellaa guddaa dirree xiyyaaraa idila addunyaa kan Sana'aa burkuteessuu fi Udaydaa buufata Hawutii Yamanotaatiin hoogganamuuf akkasumas magaalaa Edan dabartees kan haleelte ta'uu miidiyaaleen wayita gabaasanitti Hawutiin haleellaa harka deebii battalumatti Beengoriyoo Ashkaloonii haleeluu isaa miidiyaaleen gabaasan ufanni Beengoriyoo cufamuu isaa dheengadda gabaasuun kenna ni yaadatama. Israa'el haleellaan kaleessa galgalaa misaa'ilota 8 Falastiin lammaffaaf Zulfiqaariin Hawutiin haleele tarbaayinii eeggattoota yookiin maammiltoota rukutuu isaaf saayiran alarmiin Israa'elota duudaa ta'ee buluu fi teknoloojii fi aayirooon doomin Israa'elotas gurra duudee buluudha kan Hindustan Times gabaasen. Abdul Malik Badruddin Alawtii qondaalli Hawutii Yamanota ejjannoon keenya tokko biyyatti dabalamna malee biyyi Tsiyoonota akkasumas bulchiinsa Hitleriin hoogganamtu hanga duguggaa mirga dhala namaa fi Filisxeemota lafarraa sanyummaan balleessaa jirtu dhaabdutti jechuun beeksisanii jiran. Ameerikaan harka keessaa qabaachuuf waraana Gaazaa yookaan hin dhaabin taate waliigaltee galoo galaana Ameerikaa wajjin qaban guutummaatti diiguu isaanis har'a dhalatan jedha Al-Arabi TV. قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي أن التصعيد الإسرائيلي سيقابل بالتصعيد وأن الجرائم الإسرائيلية المستمرة في حق الفلسطينيين. موقفنا كما قلنا نسعى فيه دائما إلى كيف يكون بشكل أقوى في مناصرة الشعب. الذرية الإيرانية محمد إسلامي رفض بلاده لوقف تخصيب اليورانيوم وقال أن طهران النووية الإيرانية. نقل موقع أكسيوس عن 3 مصادر مشاركة في المفاوضات أن البيت الأبيض. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده أقوى من أي وقت مضى. المتحدة لن نموت جوعا إذا لم يرغبوا بالتفاوض معنا وإذا بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت‌ها با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشه. دلیل تجربه مذاکره کرد. Ministeerri damee alaa Chaayinaa Beejing tarkaanfiin buufata nikileerii Iraanis ta'ee boba'aa ishee irratti fudhatu balaa guddaa hordofsiisuu akka danda'u Israa'elitti amantee seentuu qabdi jechuun akeekkachiisan. Yangiin kana qofa osoo hin ta'in haleellaan keessattuu dippiloomaasii dhimma nikileeraa Ameerikaa wajjin haasaa jirtu irratti Israa'el maaltu galche kan jedhuu fi kun ifittummaa bulchiinsa Benjamin Netanyahu akka ta'es mana marii mootummoota gamtoomanii irratti dubbataniiti jiru. Raashiyaan gamasiitiin hariiroo waliigaltee dippiloomaasii keessattuu militarii waraanaa taasisuu fi gama biraatiin Su-35 jedhamuun jeettiiwwan Ameerikaa fi F-16dhaan kan waliin genne xiyyaaronni teeknoloojii gurguddoon 19 taareen seenuudha. Ministeerri humna qilleensaa Iraanota Raashiyaa galateeffatanii jiru. T-95 xiyyaarota baadhattoo nikileerii lamaan hordofamuun seenuu ammoo Associated Press mirkaneeffatee jira. Iraan International fi Tasniim gabaasan
jechuun Aljazeeraan akka beeksisetti tarkaanfii buufataa nikileeraa ishee irratti fudhatamu kamuu qolachuuf Iraan qophii gahaa taasisuu wayita beeksiftetti. Dhimma yuuraaniyeemii kennaa maddarraa go'iinsaa jedhutti Ameerikaan abadan waliin gallu kan jedhan abbaan aangoo Riippaabilikii Islaamaa Iran Ayatullah Said Ali Al-Khamenei tarkaanfiin biyyi tsiyonotaa fudhattu egeree Israa'eliif ummata Israa'eliif yaaddessaa akka ta'e himaniiti jiru. Pirezidaanti Maasuud Pezeshkian irra deddeebineet itti yaada jennee dubbannee jirra kana caalaa yookaan yaaduu dhaban taate yaaddoon isaanumaaf jechuu miidiyaaleen idil addunyaa gabaasan. Gama biraatiin waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamu ammas haleellaa kaleessa dirooniin Yuukireen gama Raashiyaatti fudhatte guutummaatti kan qolataman ta'uu ministeerri raayyaa Moskoo beekse. Harka deemii miisaayiloon Iskandarii fi Shaahid diroonii Iraanotaatiin kutaawwan Keev odeessan garmalee miidhamuun himamee jira. Vladimir Zelenskin waliigaltee Raashiyaa fi Yuukireen gidduu jiru kan fashaleesseef gufachiise pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp jechuun quba qaban. Waliigalteen dippiloomaasii marsaa itti aanu akka itti fufu bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp kadhatus haa ta'uutii Raashiyaan tarkaanfiiwwan deddeebi'anii gama Yuukireenii dhufan hamman citinitti Yuukireen adabuun barbaachisaa jechuun keessattuu dheekkamsi pirezidaant Puutiidhaa biyyoota Awurooppaa fi neetoo taasisan garmalee waraanicha gara nikileeritti ceesisuu danda'an jira.